kun qophii yuutuubiiti. Har'a waan sasalphaa tokko isinitti himicha dhufe har'allee uma isin beektanu feesbuukii keessan akkamitti afaan amaariffaarra yookiin afaan warra adiirra warra faranjiirra ingiliffarra jechuudha gara afaan oromootitti jijjiiruu hin dandeenya. Afaan keenyaan waan kamuu yoo fayyadamne guddina afaan keenyarra salphaatti sadarkaa kanarra hin geenye. Afaan keenya duri maal jedhaa ittiin turte jarri afaan reediyoo cabsu biyya Itoophiyaa keessatti persentii duwwaatu qaalamallee kan dubbatamaa akkan turre jechuudha. Namoota ittiin barsiisan mana barnootaa gubuu wantoota garaagaraa waan Oromoon qabu kamuu waan akka cubbuutti ilaalamaa akka ture beektu. So har'a akkam maal isin agarsiisa tokko afaan Oromoo gara afaan Oromootitti akkamitti akka jijjiirachuun danda'amu jechuudha. Afaan Amaariffaarra akkamitti irra godhachuun danda'a jechuudha. Feesbuukii keenya irratti waa ittiin barreessinu kamuu. Inni lammaffaan ammoo foonti saayiz barreeffama keenya medium small large irra gara medium or medium irra gara smallititti akkamitti akka jijjiirachuu dandeenyu kan isinitti himu. Hamma xumura qophii kanaatiin waliin turaan affeerra kenna. Feesbuukii keessa banattu. Feesbuukii keessa banattan booda naa banameera. Eganni isinii banameen boodatti sarara sadiin kana tuttu jechuudha. Sarara sadiin tuttaniin boodatti gadi ooftu messages, marketplace, pages, find wifi, events maal jedha. Asuma gadi bu'ee kun as dark mode bakka jedhuun jalatti language bakka jedhu jira jechuudha. So language irratti tuttu eegasi tuttaniin boodatti afaan koma jira. Dura ingiliffarra ture kan koo kiyya jechuudha. Amaaranya, English, afaan Oromoo jedha, afaan Sumaalee, afaan Oromoo, Afrikaans, afaan garaagaraatu jira. Kafeetan irratti afaan dandeettan irratti jirachuu barbaadan amma afaan Oromoo irratti jirachuu barbaada. So kallattumaan afaan Oromoo ka jedhu kana irratti tuqa jechuudha. Afaan Oromoo irra eegatu qadheen boodatti naa jijjiirra jechuudha. Barreeffama kamuu hunda barreeffama asirra jiru barreeffama afaan fedhe yoo jiru gara afaan Oromootitti naa jijjiirra jechuudha. So akkamitti garamumaan gara afaan Oromootitti jijjiirachuun kan hin danda'amu jechuudha. Inni biraa kana isinitti mul'isu barreeffama tokko jechuudha. Barreeffamni tokko barreesse barreeffama dheeraa yeroo dheeraa fudhatu tokko dubbistanii fixuu osoo barbaaddanuu yeroo isin hanqata. Yeroo isin hanqate barreeffamicha kana maal gootu seefi godhattu. Seefi godhattanii yeroo biraatiif jechuudha. Yeroo biraatiif seefi godhattanii yeroo biraa maal gootu deebitanii dubbisuuf jechuudha yeroo biraa. So akkam gootu fakkeenya barreeffama reedii adeem nama jedhu kana barreeffama isaa kana maal gootu seefi godhachuuf sarara sadiin kana gadi qabdu jechuudha. Barreeffamoota fakkeenya akka abtaayyeen fa barreessan hangaasaan fa barreeffamni kun wanni isaan godhan sun baay'ee dheeratti jechuudha. Dubbisuu barbaadda suspense taate barreeffamni isaanii waa isinitti dheeratee fi dhiistu. So maal gootu tuqaa sadiin kana gadi tuttu eegessa gad tuttaniin boodatti maxxansi ol jedhaa qoodiidha erguu maaliidha. So maxxansi ol safe post jechuudha afaan faranjiitiin maxxansi ol kaa'e isa jedhu kana tuqatte jechuudha. So ol sii kaa'ameera. Eessa argatte isa kana? Asuma kanarraa eessa akka kaawwatteertu asirra yoo barbaadatte ni argatte jechuudha. Maxxansa keeti kana iddoo daldalaa fuulota wifi barbaadii taateewwan jedha. As kana taateewwan yoo tutte waan garaagaraa argata. Fuulota wantoota bakkuma ati to'ata beeksisaa jechuun wantoota ati jalatti qindeeffatte isa barreessite san gara argatte jechuudha. So barreeffama isaa san booda deemtee argachuu fi kan sirra kennu jechuudha. So waa amma ol kaawwate eessa argatta? Kan ol kaa'ame isa jedhu kana keessa argattu jechuudha. Kan ol kaa'ame. So hiriyyaa koof jaala koo qaalii jedha barreeffama ol kaa'adhe. So wantoota garaagaraa kaa'ate ol kaa'atu seefi poost yoo ati godhatte asirra sii ta'a jechuudha. Karaa kanaan argatu dandeettu jechuudha. Yeroo biraatti deebitanii dubbisuuf karuma kanaan argattu. Inni biraa kan isin agarsiisu maal seetanii asuma qindaa'ina setting isa jedhu qindaa'ina naannawaa isa jedhu kana keessa seentanii barreeffama keessan akkamitti mediumii yookiin large akkasumas small barreeffamicha akkamitti sirreessuu akka dandeettan jechuudha. So isa sirreeffachuudhaaf maluma salphaan sirreeffachuu kan dandeettanu egaa akkuma sila isiniin jedhe yeroo qooqa
afaan faranjii kanaan waan baacaa fayyadamuuf sirriitti afaan oromootiin waan isinitti himuuf deeme jedhu. So setting bakka jedhu kan eegatu taneen boodatti maal gootu kallattumaan dhuftanii font size medium choose the size of your font in the app jedha. Large jira, medium jira, small jira jechuudha. So ka barbaadan irra godhattu amma irra godhuu barbaada. Large irra yoo isin gootan barreeffama hamma boqqolloo ga'u jechuudha. Fakkeenya OBN afaan Oromoo isa jedhu kan dhaggeetu barreeffamichi isaanii baay'ee gurguddate jechuudha. Hamma boqqolloo ga'a. Jijjiirtanii asuma deebitanii ammallee barreeffama isin jijjiiruudhaaf setting bakka jedhutti yoo deebitanii tuttanu font size small for example medium irra yeroo kennu medium illee xiqqoo isarraa gadi siqaa barreeffamichi amma boqqolloo ture kun hamma maalitti deebi'eera hamma qamadiititti nu deebi'eera jechuudha. Likkuma qamadiititti kan nu deebi'eera. Dheeraa malee setting jenneeni mee small irra goone ilaalla. Amma small irra goone yoo nu ilaallu barreeffamichi hangafa warra OBN kun yeroo likkii kamti deebi'eera likkii xaafiitti hamma xaafiitti kan nu deebi'eera jechuudha. So haala kanaan sisirreeffachuu waan kamuu kan dandeeffattanu akkuma calleedheetuma namni kamuu kana beeka barreeffamicha akkamitti akka jijjiirrachuu danda'u font size akkasumas wantoota namni tokko barreesseeru akkamitti save godhachuu akka danda'amu akkama isinitti himaa ture. Qophiin kiyyaarraa kanuma fakkaata. Share, like, comment gochuu subscribe namni godhin maatii wa YouTube ta'a yeroo gaarii isin ta'u horaa banqaaqaa.